Akkam jirtu hordoftoonni Barumsa Afaan Oromoo. Nageenyi badhaadha. Barumsa Afaan Oromoo kana akkam barsiisu kan na kakaase. Yeroo ammaatti rakkoo Afaan Oromoo sirnaan qubeessuu dadhabuu gama miidiyaa hawaasummaatii fi akkasumas beeksisoonni barruulee fi kitaabonni Afaan Oromootiin barreeffaman irra deddeebiin sirnaan jecha qubeessuu dadhabuun irratti mul'ata. Anis kanuma irraa ka'uun gama kiyyaatiin gaheen irraa eegamu bahuuf jecha qubee Afaan Oromoo barsiisu eegalee jechuudha. Barumsi kunis gama miidiyaa hawaasummaa lamaatiin darbaa kan jiru yoo ta'u, ka tokkoffaa gama Feesbuukiitiin fuula Feesbuukii Barumsa Afaan Oromoo jedhu folloo fi laayik gochuun barumsa kutaa adda addaatti qoodamee achirratti darbu argachuu kan dandeessan yoo ta'u, kan gama lammataa gama yuutuubiitiin suursagalee yookaan viidiyoo barumsa kanaa kutaa adda addaatti qoodamee dhiyaatu argachuuf herreega yuutuubii Amboo Taayimsituuf jedhu laayikii fi sabskiraayib gochuun yeroo hundumaa barumsa keenya argachuu kan dandeessan yoo ta'u, dhumarratti kanan isinii mirkaneessuu barbaadu barumsa kana sirnaan kutaa hunda yoo hordoftan dogoggora qubee malee barreessuu akka dandeessan jala muree isinii mirkaneessuun barbaada. Afaan Oromoo haa barannu, haa barsiisnu. Yooyyaa galatooma. Afaan Oromoo gosa afaanota kuush ta'uun isaa ni beekama. Innis Afrikaa keessatti guddinaan sadarkaa sadaffaa qabatee kan jiru yoo ta'u, naannoo ba'a Afrikaatti bal'inaan kan dubbatamuu fi Itoophiyaa keessatti ammoo lakkoofsa uummata guddaan dubbatama. Mootummaa naannoo Oromiyaattis afaan hojii mootummaa ta'ee tajaajiluu erga eegalee gara waggaa 30 lakkoofsee jira. Afaan Oromoo sirna qubee laatinii kan fayyadamu yoo ta'u, haalli barreeffama isaas bitaa irraa gara mirgaatti. Afaan Oromoo qubeewwan 33 qaba. Isaanis qubee laatinii A haga Z jiranii fi qubee dachaa kan dabalatu ta'a. Qubeen Afaan Oromoo dubbifamaa fi dubbachiiftuutti qoodama. Qubee gurguddaa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W T Y Z isaan kun qubee gurguddaa yagguu barreeffaman yoo ta'u, qubee xixiqqaatiin yeroo qubee barreessinu isaan armaan gadii kana ta'a jechuudha. Qubeen xixiqqaa kun yeroo barreeffaman kana fakkaataa jechuudha. A B C D E F G H I J
ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Qubee dachaa. Qubeen dachaa torba isaanis qubee dubbifamaa lama ta'anii walitti aanuudhaan kan barreeffamanii fi akka qubee tokkootti kan dubbifamanidha. Qubeen dachaa keessa beekannoon jabeessama yookaan laaffama malee akka qubee kaanii walitti aananii hin barreeffaman jechuudha. Kunis jabeessuudhaaf yookiin laaffisuudhaaf walitti aananii qubeen dachaan hin barreeffaman. Qubeen dachaa tokkotu yeroo barbaachisaa ta'etti keessa beekannoon haala jecha sanaatiin jabeeffama yookaan laaffifama jechuudha. Qubee dachaa kana tokko tokkoon yoo ilaallu qubee gurguddaan yogguu barreeffamu cha, dha, nya, sha, pha, tsa, ja. Qubee xixiqqaatiin ammoo cha, dha, nya, sha, pha, tsa, ja. As keessatti qubee ja jedhu kana yookaan isa dhuma kanarratti argamu kun afaan Oromoo keessatti yeroo namoonni ittiin barreessanis ta'ee anis ofii kiyyaatiin fayyadamee hin beeku. Garuu sagalee ja jedhu kana kan qabu barreessuudhaaf afaan Oromoo keessatti hirrinni akka hin mul'anneef jedhamee waan kaa'ame natti fakkaata. Kanaafuu jechi haga ammaatti ani ofii kiyyaa beeku kan sagalee akkasii qabu hin argine. Garuu akka hirrinni hin uumamneef kan kaa'amedha. Yeroo sagaleen akkas jedhuuf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Qubee dubbachiiftuu. Akkuma armaan dura ilaalle qubeen afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbifamaatti qoodama jennee turre. Haaluma kanaatiin qubeen dubbachiiftuu 5 yoo ta'u isaanis A, E, I, O, U. Isaan kun qubee dubbachiiftuu jechuudha. Qubeen dubbachiiftuu kun qophaa isaanii of danda'anii sagalee mataa isaanii kan qaban yoo ta'an, qubeen dubbifamaa warreen kun ammoo sagalee mataa isaanii uumuu hin danda'an. Kan jechuun qophaa isaanii dhaabbatanii sagalee uumanii ergaa barbaadan dabarsuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf baa isa jennee dubbisaa turre kun keessa beekannoon baa jenne malee mataa isaatiin dhaabbatee sagalee baa jedhu nuu kennuu hin danda'u. Kanaaf keessa beekannoon qubee dubbachiiftuu A itti ijaanee sagalee baa jedhu arganna. Akkasuma caa jechuudhaafis aan keessa beekannoon itti dabalamee jira jechuudha. Isaan kun hafan hundi isaaniiyyuu sagalee isaanii harmaan dura dubbisne keessa beekannoon A itti daballee sagalee isaanii dubbanne yookaan dubbifne jechuudha. Fakkeenyaaf baay'inuu jennu keessa beekannoon aan akka itti dhaamta jiru hubachuu barbaachisa jechuudha. Qubeen dubbifamaan kun sagalee mataa isaanii waan hin qabneef qubee dubbachiiftuu ida'achuudhaan sagalee uumu. Qubeen dubbifamaas isaan kanaa jechuudha. Innis baa,
Caa, Daa, Faa, Gaa, Haa, Jaa, Kaa, Laa, Maa, Naa, Taa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Vaa, Waa, Xaa, Yaa, Zaa, Chaa, Dhaa, Nyaa, Shaa, Xaa, Tsaa, Zhaa. Isaan kun qubee dubbifamaa kan qubee dubbachiiftuu maxxanfachuun yookaan ofitti dabaluun sagalee uuman kan kophaa isaanii dhaabbatanii sagalee uumuu hin dandeenye jechuudha. Galatoomaa barumsa keenya kutaatti aanutiin haga wal arginutti nagaatti.